akkasin jedhu jireenya nama dhuunfaa hin haasa'u. Yoo akka qoosaa wayii taate malee jechuudha. Akka namni sa'a 24 jireenya namaa importantii isinii ta'e bar importantii anniisaa isinii ta'e enerjii isinii ta'e jireenya namaa sa'a 24 laaquudhaaf rakkattan gaafa jaarsaa jaartii wal gubbaa kortee wal gubbaa korsiisuuf isintu boo'e. Walirraa buusuufillee isintu boo'e. Ka addaan ba'eefillee isintu boo'e. Ka wal fuudheefillee isintu boo'e. Ka wal janajjaneefillee isintu boo'e. Ka suuraa waliin ka'eefillee isintu boo'e. Ka wannummaan isin warra miidiyaa kanarraa hin boonneef hin jiru. Kanaafuu an jechuun wanni dalagu kun qullaa deemuun na gammachiisa taanaan warra isa naa olii kanan sodaatinitti waan isa naa olii kanan ta'iniin alatti ilma namaa eenyuun jireenya biyya keessatti. Waan isan ta'initti ala balazza eenyumaan jireenya kan koo keessaa addunyaa sagala biyya faabittiin jedheen jiraadha faabittiin gisee galgala lafu tokko luka takka garas kaayee luka takka garana kaayee fashi jedhe laal shurbaa kee kana fataa agodha jechuudha ofirraa laal zana jedhee addunyaa kana bakka akkuma waan naa geettee kanatti jechuudha akkuma waan naa taatee kanatti kaleessa eessa jira hadda eessa jira alhamdulillah katanan qabne meeqa jira jedhee akkasitti tilmaame zana ha jedheerra gisee achi gabbaa jedhee biyya kana dhufee waliin kanaan kolfee waliin zana fataa fikirannya lama akkasitti waliin hin kolfan shaa ha jedhee gisee mana gara mana kiyyaa galee Rumate akas jireenya private nama waliin qabu qabu dhuunfaa nama lamaan waan akkas akkasiisan hin qabu never way dhiiraa waliinis way dhalaa waliinis jireenya kiyya bakka jireenya ifa galaa ta'uu baate jireenya private waan akkas akkasiisan qabaadheeti yoo tana asin jiru qaataree fi kiyyaa gubate Bismillah wami wal bersih azdah antana bar ya rabbi jaarsa online rana qabuna jaarsa online rana dogunatti qabi wami jedhu kana TikTok kan irratti sinti makara wust na salafku tine sinti makara wust wonni meeqanaan jedhame balaan meeqanaan jedhame bar famous godhani akkas godhani ubjajan gisee isin jettan dhagaa meeqa liqimsine hicciitii meeqa dingaa meeqa liqimsine bar rasaasni meeqanuuti darbame qooshaan meeqanuuti darbame wanni meeqanuun jedhame as geenne bar famosummaa tana silaa osoo tolteeti jechuudha akkanatti ittiin ubjajuu qabnaayyuu gisee tokko gisee laa akkanatti jechuudha maaliif jennaan wanni meeqanuun jedhame jechuudha dhagaan meeqanuuti darbame dhagaa san teessoo kana godhee irra taa'aa jira anfaati teessoo kana godhadhee irra taa'u jira dhagaa san teessoo nagalaa kun teessoo laal mallaqaan bitu osoo hin taane dhagaa isin darbitanii teessoon kun sheekii tunarraa hin dubbanne qeesii tunarraa hin dubbanne eenyu tunarraa hin dubbanne waamee dhanaan jettanii waamee giiftii kan nu kennu kabiraa kan nu arrabsu kabiraa takka warri giiftii nu kennu guyyaa takka nu arrabsee hin beeku diimaa gurraacha isaa kan hin beekne ka sagalee isaatu yookaan guyyaa takka hin dhageenyetti dhufeetiin asirratti $300 $400 nu kennee deema guyyaa takka waan nun jedhee hin beeku tama biroo ofi kun sadaqaan maan sunuu nama seentuuf qabdi bar nama hundaan seentu sadaqaan ta'u nama meeqatu afatee taa'aa oolee jechuudha sunuu osoo hin argatin kama manaa qabduunuu baatee namni sirraa bitu hin jiru tokko bar kama manaa qabduun baatee oma manaa qabdu kana fuutee baateeni gabaa keessa namni sirraa bitu baadhattee galtuun tu jira sadaqaa kadhachuuf bahee garuu si'ii gurgurata abbaa teessanii olitti argatee ka galu hedduu jira kana garaagarummaa amma TikTok kan irratti hundi kenna jijjiguma fayyadamna bar nama ana dura TikTok banee fa'a jira maali nama kuma 600 fooloon kiyya nama kuma 600 gale jedhee ammoo kuma 600 nuna jaallachuuf fooloo na godha jedhee nama laalu miti nama kuma tokkotu jira miti amma kuma takka kana keessa namni kumni tokko kun hunduu jaalala kiyya asii wal ga'e hin jiru
akkasittiin beeka gaafa bartaa namni sirraa du'e yookaan ibiddi si qabatee ibiddi mana qabatee namni sitti fiige sii birmate hundi bar boo'ata gadda keessan ibsiin dhufu bar gariin ka silaaluu dhufu jira gariin ka sii boo'uu dhufu jira gariin ka hatuu dhufu jira gariin ka hamachuu dhufu jira akkasitti beekan amma as keessa gariin ka yuutuubii ofiitiin rakkatee dhufe jira gariin ka eenyuun tabbooti waa'ee eenyu dubbatti jedhee dhufe jira itanii gariin ammoo jaalala biyyaafuu ka dhufe jira gariin ammoo eessaa waashaashiin irraa guutee waa eessaa yookaan wanni jettee waa yookaan qaama wayii eessaan arginee xiyyaarra kennis istireechuutu godhaaf dhufu kana wal beennama gaafa namni shan nu laalulee nutti hin qorru gaafa namni kun laalulee nutti hin qorru isinii galee akkas kanaafuu amma deemaa yuutuubii yoo sabskiraayib godhaa deebi'aame deemaame gara yuutuubii isaanii gara yuutuubii sana achi imala amma kana booda gahii bakka dadhabe tiktokii kan dadhabe keerii himunan arrabsama sharrii himunan arrabsama ka'ee sirbunan arrabsama taa'ee sirbunan arrabsama waan biraatiin na arrabsan dabba makiyyaa na arrabsan qabeenyu makiyyaa furdinnu makiyyaa na arrabsan funyaan makiyyaa na arrabsan fiiltarii yoo taate jaran ani hanne chaayina tu tiktokii keessa gadhiisa itti fayyadamaa itti akkuma ispeechaaleen jedhaaf daawwannoodhaaf ani badiin kan kooma minaa xaffaa maal balleessa maal balleessa takkaa jijjiirameen beekan anuma takkaa jijjiirama argitan afaan kiyya ka ani haasawu kuyeeti ture kaayiroo dhufe afaan kiyya ka ani haasawu arsitti durii san ta baadiyyaa keessaa san argitanii isima san magaalaa illee taa'uun isima san haasawu maal balleessan jedhe baxxifaatee mindinnoo galgala qarbiitiin ta ilkaan erga asii shiboo faattee haga asii ilkaan jirutu dhufte galgala qarbii taanaan abibbitiyya gaafan dhala dhubeetta taanaan gaafan dhala dhulu kana ummatiyyaa lamaan jidduu turteerta taanaan ati meeqa taataree namni tokko waa hunda beeku waa hunda baruudhaaf biyyaansa waggaa afuriitii waggaa shan fayaa waggaa 45 jechuudha. Na dura jirtaayyuu mee dubboo nuti galgala qarbiitiin jira silaa ati jechuun mootummaa kan kee fixee kana maa nyaataa harka akkasuma gaafa dhala dhume mootummaa keessan fixanii kana maa nyaataa harka ana maganaadha yenee buskut wallaahi billaahi gana qaamni hundi ganaa guutuu na jira aananiin guddadhe kaa ganaa bar waa meeqa tos waame an kana keessa waa meeqa jira isinii fakkaata shiroo fi buddeena yookaan ammoo nagimi kana maal isin haa jedhu wanta takkas akkasitti qaama kan kokeessiidha isinii fakkaate mirindaa pepsii kookaa kola waan kanaatis qaama kan kokeessiidha isinii fakkaate habiibti tiyya warqiitu jira as keessa warqee beektan ijoolleen qofa lee baay'isa goonni beektan warqee namni warqiidhaan guddate yoomiyyuu hin jaalu warqee jechuudha akka chaayinaatti bakka wannooti Filiippiiniiti jechuudha warqii aanan dhadhaa caccabsaa micciirraa galee shakaka halaqanaa kanniintu na keessa jira kanniintu na keessaa olifaa jira kanniintu gana kanniintu na keessaa ol yaa'u jira